Shamar kafuun hordoftoota Qubee TV Karrayyuun jila qaba gara jila Karrayyuutti kan nuti imalaa jirru sirna buttaa qalaa Karrayyuu sirna aangoo walharkaa fuudhiinsa Karrayyuutu geggeeffama. Nutis akka Qubee TVtti imala keenyaan wantoota daandii irratti nu mudatanii fi akkasumas immoo kaameraan Qubee TV waan inni argeessin biraan geenya akkasumas bakka sirna buttaa qalaa guyyaa har'a galgalaarraa kaasuun haga boriitti geggeeffamu keessatti wantoota bakka sanatti ta'an bakka jilaatti ta'an qindeessuun kan isin biraan geenyu ta'a nu faana bu'a.
bakkee bashannanaa bareedaan yeroo dhiyoo ijaaramee eebbifameera bara 2024 akka lakkoofsa faranjootaatti. Iddoon kunis Beenuunaa jedhameetu kan inni beekamu dachee Karrayyuu irratti argama. Duraan Karrayyuu akka isin beektan Karrayyuun lafa gogaa yookaan immoo lafa ho'ii ol ka'anitti beekamuudha. Beenuunaa yoo dhuftan garuu qilleensa bareedaa, qilleensa miidhagaa fi dachee magariisa argitu. Kanaaf Beenuunaa jirra. Beenuunaa isin daawwachiisna. Nu faana bu'aa. Malangode kadaddu malangode kaduru malangode bakicha malangode kaduru ware gale way dambale hiwallale atille raja bo sumarra nan kayade kai jesi koradi gaya badu nete fode raraga nete fode raraga nete fode borufa ilmargado ilmawa kaburgado way dambale anatate didima udararo vokalite ya jamni vokalite la fajala dabarte way dambale naradiya miren gargar zagiya abbo dade odana biyo dade abbo mara dade amara iya dade iya loliya dade bale way dambale arradiya dambale arradiya miren gargar zagiya miren gargar zagiya abada ilmawa kaburgado tunotera hogomti tunotera hoggan tunotera setendafo gete kabalo wate vokalite jajamni vokalite la fayala dabarte way dambale anatate odona biyotate abbo maratate hamara iyatate chobambo amar chobambo eben kubato way dambale natti kenni atille ni wallale bima bosu marra nan kayade kai jesi goradi gaya baddo niti fudi raraga niti fudi burifan ilmargaddu ilmawaqa gurgaddu malangode bakicha malangode
godhe maalan godhe kaduru waare galee maalan godhe kadaddu maalan godhe kaduru karraan dhufe kadadduun karraan dhufte haaduun balbalaan dhufte garraan na'ee kadaddu garraan na'ee maalan godhe kadaddu maalan godhe kaduru karraan dhufte maalan godhe bakkicha maalan godhe kaduru waare galee way dambale hiwallaalle atilleen hiwallaalle raacha abbo sumarra nan kaayadhe kaayii jeesi koora dhiigaa yaabbadhu neetee foodhee rarragaa neetee foodhee boorufaan ilmargadhu ilma waaqa furgadhu way dambale ana taate bokalite yajamni bokalite lafa jala dabarte way dambale naradiya miren gargar zagiya abbo dade odana biyo dade sirna gadaa kanammoo diinni yeroo baay'ee harkatti laaffisaa harkatti cabsaa ture. Sabni Karrayyuu sabni Baasoof Dullachaa garuu diinaa takku hin jilbiinfanne gadaa isaa eeggatee warratee oduu takku araddaa isaa hanqatiin har'a gahee jira. Har'alleen immoo jila kanarratti argamne bareen gaddaa marsaa duraatiif qe'ee hangafaa qe'ee Dullachaatiif tarree luugotitti argamnee waaqannee jila kan akka Karrayyuun itti geggeeffatu akka Karrayyuun jila ofii itti jaalatu akka Karrayyuun jila ofii itti leellisu akka Karrayyuun gadaa sirri jireetti harkaa qabu hubannee jirra. Har'a amma asitti argamee araddaa jilaa Baasoo kan tarree leediititti argamee haala inni keessa jiru araddaa jilaa kan fudurra qubate hundaafuu haga humnaatiin gumaanni gahee jira, haga humnaatiin gumaata kennee jira. Oromoon yoo akkana jila qabaate, yoo akkana jila gurguddaa akkana jila Oromoon itti ba'u qabaate deeggarsa barbaada, gumaata barbaada. Sirna kana miidhagsuuf, sirna kana ijaaruuf, jila kana gabbisuuf gumaata barbaachisa. Anilleen kanaafan araddaa Tuulamaa Odaana Beetirraa ka'ee warradhee har'a as gahee warradhee tarree leedii kanatti gumaata karra qubatte hundaafuu kennee jira. Waaqayyoo kan asiin isaan gahe waaqni gadaa, waaqni bara halangee yookaan goobaa kennaniin waaqayyo isaaniin haa ga'u. Saba immoo asitti argame kanallee saba immoo gadaa jaalatu asitti bahe kanallee oolee bulee nagahaan haa galu. Jilli kun immoo jila milkii haa ta'u, jila Oromoon jaalattu haa ta'u. Hundaa ol immoo sabni Karrayyuu kun damee bareentuti hangafa jechuudha. Damee bareentu jechuun Oromoon damee lama qaba. Booranaa fi bareentu. Damee bareentu sabni kun hangafa. Sabni Karrayyuu kun hangafa. Sabni kun immoo saba irree jabaa, saba roorroo kamiyyuu ofirraa dhoowwee as gahe Waaqayyo kanaan gahe ammallee duudhaan isaanii, safuun isaanii akka eegamtetti akka jirtutti agarree jirra. Kanaafuu ammallee Waaqayyo nagaa isaanii haa kennu jechuun barbaada. Abbo taate abbo amara taate amara iyyaa taate
दादे या लोलिया दादे बले वदम बले वैदम बले वैदम बले दम बले वैदम बले अर्रादिया दम बले नर्रादिया अर्रादिया मिरेंगर gar zagiya zagiya Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkuma sila kaasnee Karrayyuun jila qaba. Jila isaa irratti argamu Finfinnee irraa kiiloomeetira 200 ol imaluudhaan bakka kanatti argamnee jirra. Bakki kun bakki jilli kun itti taa'amaa jiru Tarree Leedii jedhamuudhaan kan inni beekamu. Guyyaa har'aa Karrayyuun aangoo nama tokkorraa gara nama biraatti yookaan immoo akkasumas warreen aangoo fudhatan immoo akkamittiin aangoo fudhatanii aangoo kanatti fayyadamuu akka qaban bakka kanatti wal barsiisuudhaan aangoo kan isaan waliif kennani. Sirni dabarsa aangoo kun yookaan immoo buttaa qalaa kun guyyaa lamaaf kan inni turu har'aaf bor jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa qeerroon qarreen akkasumas immoo abbootiinii fi abbootiin gadaa qaalluun bakka kanatti argamuudhaan sirna dabarsaatti jiru aadaaf duudhaa Oromoo wal barsiisanii aangoo walitti dabarsaa jiru. Kanaaf isinis nu faana bu'aa hanga xumura sagantaa kanaatti nu hordofaa ni jenna. Mature dabesa ahime